Yoo wayin dubbadhatti jarriin afaan na dhoorgaan an jetti. Akkamiin godhan? Wanta ka'u dubbaduu hin dandeenyu. Please. Maatii qabdudha, ijoollee qabdu, mucaa tokko qabdi. Yuunivarsiitii keessa illee turte. Egaa ijoolleedhuma kaafi maatiidhuma guddifachuudhaaf gara biyya Arabaa kana dhufte. Ijoolleen achi jirtan keessattuu naannoo Abu Dhabi gamoo Golden House immoo naannoo sana jirti. Naannoo sana warri jirtani deemaa gargaaraa gaafadha. Golden House Abu Dhabi jirti. Mucayyoon kun ijoollee sadii tokko turte. Ijoollee Jimmaa lamaa fi mucaa Arsii tokko gargaaruudhaaf jecha mana isheetti fudhatte. Mucaa waraqaa qabdudha. Waraqaa isheetiin hojjetti. Kanaaf ijoollee kana ofirratti simattee hin qabnu, hojii hin qabnu jedhaniit ishii bira galanii. Ijoolleen kun garuma isheetti fudhatanii erga hojii qabsiistee anji'a lamallee kiraa otoo sheeriin godhin ofumaaf kaffalachaa turte. Mindaa ishiin argattu irraa jajaan qubii buustee qubiin sun gaafa 31 akkasitti erga fudhattee booda gara 15,000 isa jalaa fudhatanii deeman karaa ijoolleen kun. Ijoolleen kun Oromoodhaa miti? Ijoollee Oromoodhuma. Ijoollee Oromooti jalaa fudhatanii moobaayilii ishee waraqaa ishee hundayyuu saamanii jalaa deemanii. Namaaf ammas naatiyyuudha. Ijoollee hedduu nama gargaaruudha. Dhugaa dubbachuudhaaf mana kiyyaa fi mana ibsaa kana qofa dhufti. Yeroo baay'ee yeroo hojii ishee illee biizii taate yeroo boqochuu barbaaddu mana kana dhufti. Naasoftiin taphatti. Kana alatti baateellee bakka yaraatti argamteellee hin beektu. Ijoolleedhuma kana guddifachuudhaaf sochooti turte. Kanuma keessatti ijoolleen akkasitti isaan kabajtee ijoollee akka firaatti ofitti qabdee kuni galaafattee deemnaan egaa rakkoo baay'ee maatii keessatti an dabarsitee jirti. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo seenaa ishii dhaga'u hin boossu. Dhugaa seenaa ishiin dabarsite. Waan hedduu keessa darbiteeti achillee geessee ilmoo ilaaluudhaaf achi deebi'uudhaaf yeroo jettu qarshii kana jalaa fudhatanii sagantaa ishiin guddaan biyyatti galtee mucaa ishii ilaaluu ture. Garuu jalaa fashaleessanii kan hundayyuu keessa harka duwwaa kan hunda kana rufadhee amma akkas namni akkasitti na godhaa laata jetteeti ofirratti murteeffitee qoricha dhugde jechuudha. Qoricha dhugdee otoo arganii dhiisanii deeman fa'aa dhugaa. Summii jechuudha. Summii. If dabarsuudhaaf. Irraa fudhatanii hospitaala namni geesse immoo warra soddaa keenya warra Amaaraa kana fuudhee deemee arganiiti. Gara 4,000 irratti baafanii isuma kana fayyisuudhaaf rabbi galata isaanii ilma nuu fayyite. Erga fayyite booda egaa mana ibsaa fi mana kiyya carraan qabdu Joonaan jedhu kana salphaatti argattee mana kiyyatti dhufteeti. Uummatatti wal barsiiseera. Uummanni rakkoo ishii akka baru godhameeti. Ijoolleen naannoo sana jiru ammumatti soolishinii hin humna jedhanii nurraa fudhatanii baay'ee namoonni hedduu turanii gargaara jedhanii fayyeen faas namoonni hedduu dhufanii turanii. Oloo godhaa ishee amma tokko ture waan uumanu ergaa jedhame ergineefi garuu wanti dhabame suni akkaawuntiin dhabame itti erginu hundumtuu akkaawuntii sirrii ta'e malee namni tokko akkaawuntii isaa malee akkamitti erguu dandeenya kunoo wal nyaachaa jiru namni nyaachaa jira akkamitti amanna namni wal amanuu hin dandeenye jedhameeti. Erguu dadhabame hanga har'aatti jechuudha. Hanga har'aatti erguu dadhabame qarshii karaa itti ergannu dhabne. Kanatti sassaabame ijoolleen sunillee 4,000 irratti baasanii fiddu malee jedhaniiti manatti uggurani. Ijoolleen Amaaraan lamaanidha. Dabareedhaan hojii deemaa ishii ugguranii qabani jechuudha. Dhumarratti
reebicha eegalanii iyyuudha fidiin sobdaa uummatatu na gargaara jettee obboleessa na gargaara jettee garuu hin sobda jedhaniiti reebicha jalqabnaani dhugaa guyyaa kaleessa moo yoomidha irraa baqattee badde jalaa baqattee keessaa badde kaleessa jechuudha. Asiifachi jedhee obboleessa liqeeffatee ijoolleen akkas goote suni dhugaa anis baay'ee akkas hin godhin jedheen ijoollee sana waan irratti kaffaluu dandeenyu ijoollee maatiitti haa kaffallu jenneeti ijoollee sana maatii isaa barbaanneet egaa har'a obboleessi ishii asiifachi deemee fiigee obboleessi ishii 4,000 sana irraa kaffale jechuudha. Egaa ishiinis deemtee kunuus irraa kaffaleera. Sini wannoo keessan hin fudhadhu cubbuudha jetteeti cubbuu sana ofirraan kaa'u jetteeti nama agabuulee hospitaala keessaa ishiidhaaf jecha kaffalanii ammas illee otoo reebanillee ammasumatti ammaatanillee Oromoo keenyatti iyyannee dadhabneellee isaan bakka nurra hin geenyellee ishiidhaaf hin dhaqqabnellee isaan dhaqqabaniif waan ta'eef kana nyaadhu jettee obboleessi irraa kaffale amma kun ijoollee biraa keessa jirti ijoollee Oromoo bira jirti har'a tasgabbiirra jirti siriittuu har'a kun rakkoo akkasii keessatti hamaa keessatti darbine galatoomi ibsaasiif illee mana tokkotti si ibsee kana garana fiduu keetiif galatoomi sagantaa kee akkasitti sagantaa bareedaa keessatti dhimma kanaaf jetta mucayyoo kanaaf waan kenneef galatoomi. Sir dura rakkoo yoo bal'oon jiraatte hojii kofallee taphannaa keessa waan ta'eef guyyaa sanatti himteerraa ishii tan argeen iddoon ol naqaa gaafachaa jira. Namarraanis asiin saayiba xiyyaa wal haga danda'utti dubbisaa jiran rakkoo isheen keessa jirtu garuu ammaan tanaatiif inuu furmaata natti himtee'u waan gaariin dhagee'u galatooma ishee baga rabbisillee baasee hayaati baga jara kaan harkaan illee si baasee abshiirii waan kee hunda Oromoon bakka sii buusuu dandeessii ni qabnaa nama hedduu qabnaa karaa tarkaanfitti aanutti yaana jechuudha waliin yoo argas takka wanni ta'e amma rakkoo akkasiisan keessaa baatee walhamdulillahi galatoomi joonatillee natti himuu keetiif ishee hedduu takka. Duusi jabeessuu qabdi dhugaa ani nama fooloon kumaa gattaanani itti naajamu maaliif viidiyoo banuun mijatu waan ta'eef hin dubbisu. Egaa ati gaafa sanatti himteenin wanni godhachuu eegale orseensuu eegale eenoo ilaammatti 700 raanuu geenye fooloo ishiitu akka isheen viidiyoon illee baatee ofirraa dubbattuuf wanni hundi keessan fooloo godha angis takka hedduun. Afi lammaffaa fudhachuufan karoorfadhee ture jetti abdii kuttee jechuudha. Na ammas kuno namoota akkasii qabda abshir ayaate abdiin kutini hundumtu hin darba. Okay.